haadhaa fi abbaa dila kana ilmoo isaanitti garaa jabaatu takka agartee takkaa dhageessee dheeyita. Sababa beelaatiin ilmoo tana lubbuun isii baati. Osoo haadhaa fi abbaanis lubbuun jiranii. Seenaan har'a isinii qabannee dhufne tun waan hedduu irraa hubattan jenneeti yaan. Hanga dhuma seenaa tanaatti nu wajjin turan afeerraa teenya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Seenaan tun kan raawwatte biyya Masrii keessatti bara 2007. Nama lamaatu jira ture kan jaalalaan walitti dhufee bultii ijaare. Isaanis Xaahii fi Saahil jaaman. Xaahiin abbaa manaa yoo ta'u, Saahil ammoo haadha mana isaa gaarii isaaf turte. Xaahiin kun haadha mana isaa tana ni jaalata ture. Bultii oowwituu fi bultii gaarii keessa waliin turan. Asuma akkana ja'aniiti ilmoon garatti hafte. Saahil yeroo kana hedduu gammadde garaa qabaachuu ishii beennaan dhufteeti abbaa mana isiitiinis gammachuudhaan itti himte akkana bar garaa hin qabaa jetteen. Inninis hedduu gammadeen garuu ishiidhaaf dhaamsa ajaa'ibaa tokko dhaabe. Akkana jeen ilmoon ati dhaluu qabdu ilmoo dhiiraa ta'uu qabdi. Yooniif dhalaa dhalte takkaa yooniif dubartii dhalte naafi ati waliif hin taanu. Dubartii inuma tasa akka carraatti illee dhaluu hin qabdu. Kan ati dhaluu qabdu dhiira qofa. Kanaafuu ilmoon ati garaa qabdu tun dhiira haa taatu jeen. Yeroo kana isheenis ajaa'ibdee ilmoon kan naa rabbiiti. Dhiiraa fi dubartii nuti addaan hin filannu. Rabbiitu filee nuuf kanna. Kanaafuu waan rabbiin nuuf kanne hundatti alhamdulillah jennee fudhannaa jetteen. Inni garuu guyyaa ati intala dubaraa dhalte naafi ati darsa keenya adda guurannaa jee loleenii itti dhaammate. Amma Saahil yaada keessa seente. Xaahiin irra deddeebi'ee erga guyyaa saniitii waa'ee ilmoo tana haadha manaa isaa Saahilitti dubbata. Yeroo dubbii ilmoo tana kaasuus haalaan dallanee haalaan fuula isaa jijjiiree isiin lolaa itti hima. Ani ilmoo dubartii hin fadhu. Yoo naaf deesse ilmoo dhiiraa qofa naaf deessa. Yookaan naafi ati waliin hin jiraannu jeeti itti hima. Haati manaa isaa Saahilis yeroo hunda deebisaa wal fakkaataa deebistiif. Ilmoon nuti hin filannu waanuma rabbiin nuuf kanne alhamdulillah jennee fudhanna. Yoo dhiira taates yoo dubartii taates kannaa rabbiitii jettiin. Deebisaan isiitun daran isa akka dallanuu gooti. Osuma akkanatti jiraniiti ji'ini lakkaawama. Ulfi Saahilis ji'a jaha gahee. Saahil halkaniif guyyaa yaadutti jirti. Dhiiroo ilmoon tun maaluma taati jettee hedduu cinqamti. Yeroo kana gara mana yaalaa deemtee ilmoon tun maal akka taate dhiira moo dubartii akka taate adda baafachuuf murteessiti. Yeroo kana kaatee mana hospitaalaa deemti. Mana hospitaalaa deemtee yeroo ilaalamtus ilmoon garaa isii jirtu akka dubartii taate itti himama. Hedduu takka rifatti. Sababninis amma dura abbaan manasii yeroo hedduu irra deddeebi'ee akka isiin dubartii dahuufii hin dandeenye akka dubartii dahuufii hin qabne itti himee jira waan ta'eef. Saahil waan gootu wallaalti. Ol deebitee garuu abbaa mana isiitiif waan kana hin himtu. Ji'oonni lakkaa'amanii ji'a 9 taatee yeroon da'umsa isiitis gahee Saahil nagayaan deesse. Doktortichinis gabbahee Xaahiidhaan baga gammadde haati mana keetii nagayaan deessee jirti. Ilmoo dubartii siif deesse jeen. Xaahiin garuu hedduu takka dallane. Garuu dallansuu isaa san ol hin baafne ofuma keessatti qabe. Nama gammadees of fakkeesse. Sababninis achitti kan argamu maatii isaatii fi maatii isii hunda. Yeroo kanatti dubbachuun isatti ulfaateetuma callise. Saahil ilmoo isii dubartii tandeesse tanaaf maqaa Habibaa Cuu Mungaasteef. Erga manatti galanii booda garuu waan ajaa'ibaatu jaarsa isii Xaahirraa isii qunname. Xaahiin haadha mana isaa Saahil tanaan halkaniif guyyaa loluunii jalqabe. Jaalalti duraan qabuunii fi kabajaan inni duraan kabajus amma dhumtee jirti. Yeroo hunda dubbii walitti deddeeffatan. Yeroo kana Xaahiin haadha mana isaa Saahiliin akkana jeen. Ani jiruu teessan amma booda ittiin gaafatamu.
Siistee intalti teetun ani dirqama narraa hin qabdan amma booda masruufaa fi waan takkaas narraa hin eeggatinaa. Ani isin hin barbaaduu jeen. Yeroo kana Saahil hedduu itti dhaga'ame yaadaa fi cinqii keessa seente. Xaahiin akkuma jee waan hundarraa murate. Jireenya isaanii akkasumatti walitti dhiisee ifi jireenya biraatti jira. Yeroo kana obboleessi Saahil dhagee. Obboleessi Saahil dubbii kana barraan akkuma dhagaheen karaa mana Xaahii dhufee Xaahiidhaan akkana jeen. Obboleettii tiyya yooniif hin dandeenye yooniif jiraachisuu hin barbaanne waraqaa isii naa kenniifii jeen. Si biraa haa deemtu. Xaahiinis gammachuudhaan yaada kana fudhateeti okkee obboleettii tee fudhadhu ani hin barbaadu. Ani dubartii dhiira naa deessu malee dubartii dhalaa naaf deessu tan akka isii hin barbaadu. Jeeni waraqaa isiitii wajjin gaggeesse. Saahilis ilmoo isii fudhatteeti mana obboleessa isiitti galte. Obboleessi isii kun yeroo kana dardara ture ganaa hin fuune. Waggaa 5 booda obboleessi isii kun intala takka wal jaalatee intala san fuudhuudhaaf murteessa. Yeroo kanatti Habiibaan jechuunis immoo xiqqoon dhalatte sanii waggaa 5 geessee jirti. Amma obboleessi Saahil intala jaalate san fuudha. Yeroo fuudhe intalti tun mana isiitii gaa'ii bultii wajjin jalqabdi. Yeroo kana intala sanatti wanni dhiibbaa fi rakkoo guddaa ta'u Saahilii fi ilmoo isii xiqqoo Habiibaa tana ture. Akka isaan manaa deeman barbaaddi. Karaa hedduunis yaaltee garuu hin milkooyneef. Yeroo hedduu abbaa manaa isii kanattis dubbatti. Obboleettiin teetii fi ilmoon isii tun haanurraa deemanii jireenya kophaa jiraachuun barbaadaa jettiin. Obboleessinis obboleettii isaa tana bakka itti ari'uu fi bakka itti waan hin qabneef dubbii akkanaa hin jiin jeetuma irraa callisaan. Amma erga xiqqoo dhaabbatanii booda jaartiin obboleessa Saahil tun yaadni tokko dhufeef. Gurbaa tokkotu ture. Kan bultii ijaaree garuu osoo bultiitti hin milkaa'in bultiin san duraa diigamtee kophaa jiraachuu jiru. Garuu ammoo fuudhuudhaaf intala naamusaaf kabajaa qabdu barbaadu jiru. Yeroo kana obboleessa Saahiliin jaartiin isaa tun mari'attee akkana jetteen. Gurbaan akkasiisan fuudhuu barbaada. Garuu namni inni fuudhuu barbaadus nama bultii seenee bahe malee dubaraa miti. Kanaafuu obboleettiin teetun bultii seentee baate nama isaaf ta'u jeetii yaada. Isiinis jiruu isii haa jiraattuuti isaan lameen kana yooniif walitti finne takkaa'u yooniif wal fuusisne maal si fakkaataa jettiin. Obboleessa Saahiliifis yaadni kun ni ta'a. Yeroo kana gurbaa fi Saahil walitti fidan. Gurbaanis akkuma Saahil arkeenis jaalatee fuudhuudhaaf murteesse. Garuu ilmoo takka qabdi jechuus dhage. Yeroo kana ja'an ani siin fuudha si jaaladheetiin jira. Garuu ilmoo tee waliin siin barbaadu. Ilmoo tee bakka biraa geessi si qofaan barbaada si qofaan fuudhaa ja'an. Yeroo kana Saahil hedduu yaaddooyte. Dubbiin tunis mala itti dha'uu fi furmaata itti barbaaduuf isii dirqamsiiste. Yeroo kana hiree kanaas if dabarsuu hin barbaanne. Yeroo kana ilmoo tana karaa mana abbaa isii deebisuudhaaf murteessite. Habiibaas qabdee karaa mana abbaa isiitti qajeelte. Xaahiin yeroo Habiibaa fi Saahilii dubbii isaa keessa ol seenu arge itti lallabee natti ol hin dhufina an isin hin barbaadu. Ilmoo tee qabadhuuti gibbii tiyya keessa bahii jeen. Yeroo kana isiinis ilmoo ati dhalte eenyutu si guddisa. Ilmoo tee qabadhu anan gammaa dandee atis dandehi jetteen. Inninis aareeti an ilmoo hin barbaadu. Ilmoo tee tana fudhadhuuti siif ilmoo tee sanuu isin arkuullee hin fadhu. Mooraa tiyya keessa bahaa jee itti lallabe. Asoo isaan akkanatti haasawaa jajjabaa fi dubbii nama aarsitu walitti darbachaa jiranii haati Xaahii jechuunis akkoon Habiibaa gabbaatee waan kana dhaga'uu jirti. Yeroo kana jetteen yoo hin barbaanne sillachuu ilmoo tan anaaf kanna anaatu guddifataa jetteen. Yeroo kana yaada kanarratti walii galanii Habiibaa akkoo isiitiif kannan. Habiibaanis akkoo isiitii wajji jireenya haadhaa fi abbaa malee akkoodhaan jalqabte.
Haati Xaahii jechuunis akkoon Habiibaa tun Habiibaa akka malee jaalatti. Jireenya jaalalaatiin guddiste. Garuu yeroo Habiibaan waggaa 9 geesse amri Rabbii itti dhufteeti duuti. Yeroo kana Habiibaan kophaatti hafti. Kophummaa kanarraa haadha tiyya waliin jiraadhaa jetteeti karaa haadha ishii barbaacha deemti. Yeroo kana eessuma sii bira dhayitee ummaatiyyaa wajjin jiraachuu barbaada. Akkoon tiyya erga duutee 7 lakkoofsistee jirti. Anis kophaan jira waan ta'eef ummaatiyyaa waliin jiraachuu barbaadaa jettiin. Obboleessi Saahil kunis hayyee ummaate irratti hin bilbila jeeti ummaa ishii irratti bilbilee waan jiru kana itti hima. Intalti tee kophaa taatee jirti akkoon ishii waan duutee jirtuuf. Kanaafuu haadha tiyyaa wajjin jiraachuu barbaada jetteeti si barbaadu jirtii yaana. Yeroo kana Saahil bilbila Habiibatti kan jetteeni Habiibaan akkana jetti. Intala tiyya ani bultii namaa keessaan jira. Yooniif ati na biratti galtee na bira jiraachuu jalqabde bultiin tiyyeetun ni diigamti. Abbaan mana kiyyaatis na eega. Kanaafuu ani bultii kiyyaan jiraadhaati. Ati akka Rabbi si jiraachisetti jiraadhuu jettiin. Yeroo kana eessumni dubbii kana dhaga'uu jiru waan godhu wallaala. Fuudheeti karaa abbaa ishii geessuudhaaf murteessa. Xaahii bira dhaqeetis akkana ja'an. Intalti tee si malee nama biraa hin qabdu. Erga akkoon ishii duute jechuunis ummaan tee erga duute kophatti haftee jirti. Kanaafuu siitu fuudhee bira jiraachisuu qaba. Amma akka dursanii miti. Intalti tee nama guddaa taatee jirti. Dalagaa fi waan adda addaatis mana keessatti isin gargaarti. Siisii cinqitu. Kanaafuu intala tee tana fuudhiitii guddisii ja'an. Xaahiinis hedduu aaree akka amala isaatti loluu jalqabe. An intala tee naan hin jiin harkaa isii hin barbaadu. Ijumatii duraa oofi jeen. Yeroo kana obboleessi Saahil akkana jeen. Intala tee yooniif fudhachuu baatte siin kasasaa jeen. Dirqama intala isaa baachuu dide. Guddisuu dideeti intala isaa firaan gaxarii jeetiin si kasasaa jeen. Yeroo kana Xaahiin fuudheeti ture. Intalti inni fuudhe tun ammoo dhiira 4 isaa deessee jirti. Intalti tun achi dhaabbachuu jirti jechuunis jaartiin Xaahii tun achi dhaabbachuu jirti. Haasawaa kana hunda ni dhageessi ture. Yeroo kana Xaahiidhaan akkana jetteen. Intala tee tana anaatu siif guddisa rakkoo hin qabuuti fudhadhuu jetteen. Yeroo kana Xaahiinis asuma hin feene waan jaartiin isaa jetteen tana dhagahee intala isaa Habiibaa tana fudhate. Eessumninis Habiibaa abbaa ishii bira geessee nagayaan biraa deebi'e. Habiibaa fudhatanii gara mana isaaniitti ol deebi'an. Yeroo kana Habiibaan abbaan ishii waan fudhateef hedduu takka gammadde. Ammallee akkuma mana ol seenteen obboloota ishii kan yeroo waa xiqqoof isirraa xixiqqaa waggaa agartu dhiira 4 hedduu gammadde. Ani obboleeyyaniin hojii taphadhuun qaba jettee hedduu gammadde. Yeroo kana ayyadaan isii san ilmaan isiitiin akkana jetti. Dalayduu haariyaan isiniif fide maqaan isiitis Habiibaa ja'aniin wal baraan jetteen. Yeroo isiin haasawa kana jettu abbaan mana isii Xaahiin takkaahuu abbaan Habiibaa achuma dhaabbachuu jira ture. Habiibaan hedduu takka rifatte hedduu takka gaddite. Habiibaaf cinqiin guyyaa san irraa jalqaba. Ayyadaan isiitun hedduu miitiin. Dalagaa mana hundaa isiitu dalaga akka dalayduutti. Nyaataas nyaata gahaan argattu hambaa ilmaan isiirraa hafe kannitiif. Tan huccuu dhiitu tan nyaata gootuu fi tan mana tolchitus Habiibaa ayyadaan isii teesseetuma walitti ilaalte. San gubbaadhaan arrabaa fi ulees gubbaadhaan itti dabaltiif. Ammallee waggaa 2 guutuu Habiibaa uffata jijjiirrattee hin beektu. Uffata tokkollee hin qabdu. Uffata takkaan waggaa 2 guutuu jiraatti. Yeroo kana warri ollaa waan kana kan argu Xaahiitti dubbata. Intala teetiimi akkamitti dila kana garaa itti jabaata? Akkamitti akkana gootaa ja'aniin. Yeroo kana era deddeebi'anii isaan itti dubbannaan murtii hamtuu takka murteessa. Akka namni hin agarreef intala isaa Habiibaa tana fuudheeti mana tokko itti cufa Xaahiin kun. Mana kana erga itti cufee mana kana keessa gabbahuu hin dandeessu.
torbaanirraa yeroo lama nyaataa fi bishaan fidaaf. Habibaan daranuu dararaa fi cinqii keessa seente. Nyaata gahaa fi bishaan gahaas hin argattu ture. Yeroo dheeraaf achi keessa turte. Yeroo kana gaaf takka iidarratti xaahiin asoo Habibaadhaaf hin dhaqin takkaawoo Habibaa bira hin dhaqin torbaan ga'e. Jechuunis asoo nyaataa fi dhugaatii isiin torbaanirraa guyyaa lama eegdusan hin geessiniif torbaan guutuu achumaan hafe. Yeroo kana Habibaan hedduu beeleytee hedduu dheebotte. Torbaan guutuu waan takka afaan hin xumne. Habibaa beeltii itti jabaattee beela tanaas obsuu dadhabde. Yeroo kana fooddaa takkaatu jira ture. Fooddaa tana babbaatee warra ollaa nyaataa kadhachuudhaaf fooddaan mataa gabbaaste. Yeroo kana lallaaftee nama tokko hin argine. Garuu asoo gamana laaltuuti achirraa fooddaa saniin gakuftee caccabde. Yeroo kana namni warri ollaa san arganii Habibaa caccabde tana fuudhanii haroo hospitaalaatti fiiganiin. Yeroo hospitaala geessan booda poolisoonnis dhufanii achitti Habibaa argan. Habibaan torbee tokko nyaata hin nyaanne. Nyaataan akka malee miidhamtee jirti. Sangubbaan uffata waggaa 2 hin jijjiirratin deemu jirti. Qaama siitis akkasuma waggaa tokko ol dhiqattee hin beektu. Yeroo kana doktorootaa fi poolisoonni achitti argaman hundinuu ilmoon tun haadhaa fi abbaan hin qabdu ja'anii wal gaafachuu eegalan. Warri ollaatis akka abbaan isii xaahii ta'e itti himan. Yeroo kana xaahitti bilbilanii akka dafee dhufu godhan. Xaahiin yeroo dhufuus ni fakkeesse akka nama ilmoo isaatiif rifaatuu qabu takka. Yeroo kana poolisoonni fuudhanii hidhanii gaafii gaggaafatan. Yeroo kana maal jedhee deebise ani ilmoon tiyya na duraa baddeetiin barbaacha isirra jira. Isiin eessa akka jirtu hin beeku ture yeroo dheeraadhaaf. Je'eeti yakka raawwate kana waakkate. Yeroo kana poolisoonnis ofirraa gadhiisan. Erga bahees deebi'ee Habibaa hospitaalatti hin laalle. Habibaan erga baatii 3 dhukkubsattee hospitaala san ciistee booda lubbuun isii dabarte. Warroonni ollaa kataateewwan kana quba qabu kakeessa beeku. Karaa poolis xaabiyaa qajeelanii isarratti kissii banan. Sababa du'aa Habibaa haadhaa fi abbaa isiitiitu booda jiraa ja'anii. Yeroo kana poolisoonni haadhaa fi abbaa Habibaa kana qabanii mana hidhaa fidan. Yeroo mana murtiitti deddeebi'aniis yakki isaan raawwatan kun isaan irratti mirkanaa'ee hidhaa cimaa waggaa 2 qofaatu itti murtaa'e. Eegaa daawwattoota kiyya seenaan tun akka malee garaa nama nyaatti. Isin warri laalu jiru imimmaan lolaasaa akka laalu jirtan nin beeka. Garuu wanni ajaa'iba seenaa tanarraa natti isaanoowwan haadhaa fi abbaa ifiin ja'anii ilmoon san akka dararaa akkasii agartuu fi akka lubbuun dabartu godhe kun waggaa 2 qofa hidhamuun san sirriidha jettanii yaaddanii? Ani akka kootitti osoo waggaa 15 itti murtaa'ee yakki isaanii qixaaxa isaaniitii wajjin waliin madaaluun ja'a. Garuu manni murtii kun waggaa 2 qofa itti murteesse haadhaa fi abbaa Habibaatti. Egaa Habibaan lubbuun dabartee jirti. Ilmoo daa'ima badiillee hin qabdu. Garuu Rabbi rahmataa godhuu fi haadhaa fi abbaa kana garuu isin osooniif daanyaa takkaahuu abbaa murtii mana murtii san taatanii waggaa meeqa itti murteessitan? Takkaahuu maal itti murteessitan? Komentii jalatti nuuf deebisaa. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf hiriyoota keessan hundaaf share godhaa. Ammallee laayik godhuu hin dagatinaa. Laayikiin teessan nu biratti waan guddaa waan taateef. Yoo chanaala kanaaf haaree taate chanaala kana subscribe godhu. Akka viidiyooleen akkana barumsa qabu hundi yeroo gadhiisnetti si dhaqqabuuf. Hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa rahmata Rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Bye.